Akkam hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa bakka jiraattanii isiniin jedha. Asuma wanti jedhu barbaadu na of oolchaa isiniin jedha. Riifama guddaa maali viidiyoo jalatti sagalee qabeessee zaajatu na bira jira. Sagalee jalatti qabeessee gadi dhiisee jechuudha. Kaanii gadi dhiisee kabiraati. Isuma kana sagalee irraa wanni godhe jechuudha. Asumaanuu sagalee isinitti hin dheeressuu jechuudha. Wanti isin asirraa hubattanii burustii dalagee burustii kana akkamii haaluma salphaan akka dalage dubbadhee ture jechuudha. Sagaleen hin jiru malee amma ishii kunoo kubzii kanan argitanii tustii jedhama. Isa kana goysee goyfadhee booda ammoo akkamii akka burustii dalage kinoo akkuma argitan kana jechuudha. Haaluma salphaan haaluma laafaan mana keenya keessatti akkasii kun ammoo barbareedha jechuudha. Akkasitti goggodhadhee jechuudha kalafee qabu sanii jechuudha burustiin. Isa duraa miti onni beekuu qabdan. Isa duraa miti kun amma ishii gizeessan makiinatti kan laatee jechuudha. Akkasii booda inni ammootu bakka inni gahee argitanii hubattaniirtaan tokko nama sagaleen haa jiraatu dhabu malee duwwaa isaa laalee jira hubadheera jechuudha. Kanaaf obboleeyyan teennaa akka viidiyoon inshaallah gaddeessnuun isin bira gahee isin bohaarsus abdii akka qabdan hin beeka. Wanni kana jildii yookaan gogaa isii kana hin baasinaa jechuudha. Burustii seera burustii irratti jildii wajjin deema jechuu barbaadeeti. Wanti akkas gamanatti sararratti godhee mureef ammootu osoo giddii qimamoonni eeshisan keessatti illee kubzii tumame san keessatti illee waa hunda godhee amma isii tanallee lukatanallee hin dhahee jechuudha. Maaliif akka gadi laaffatee seenutti dhahee jechuudha. Akkasitti galeemuu miicee waa hunda godhe jechuudha. Akkasii booda killeetti baatne akkasitti wanni goonee booda ammootu kubzii samuuliyyuu haa ta'u hin jira miira jirrii wanta akka wanni tokko gabaa bitanii mitiire an ammootu hin binne jechuudha. Manuma keessatti kubzii goggoyduu samuulee wantoota akkanarraa dalaydan jechuudha. Haaluma salphaan wantoota nama wanniitii miti jara bira ulfaata jara wanti hundi galaaluuf malee ammootu wantuma mana keenya keessatti fayyadamnu jechuudha. Wantuma mana keenya keessa nyaannutu booda kanatti deebi'a bakka sanitti illee jechuudha. Akkasii ammootu maal isin fakkaate viidiyoo hagadumaa daawwadhaa. Viidiyoo yoodoon hifanne hagadumaa daawwadhaa isiniin jedha. An ammoo inni guddaan isiniin jedhu kanu. Viidiyoo hagadumaa yoo ilaalinka nus faayidaan qabu jechuudha. Laaltanii mataarraa tuqxanii deemuun wanni miti jechuudha. Namni tokko waa barachuuf waa laaluuf waa hedduu irraa hubata borusuuf duuba deebi'ee gaaf sana laaluu baadhee akka jedhee nama hin gaabbisiifnetti hubatu wayyaa isiniin jedha. Kanaafuu amma maali inshaallah wantoota gaggammachuu wantoota bareedaan akka isin biraan gahu abdii qaba. Namshee isin hamilee nuu ta'a isiniin jedha. Hamileen keessan baay'ee bohaartiidha isiniin jedha. Wallaahi dhugaa rabbi dubbachuufi guruppii hin qabu waan hin beeytanii hirmaannaa gareetiin hin qabu argaa jirtanii yoo wallaahi garasinillee ni seena jedhee yaalii baay'ee godhee garuu inshaallah namni dhugannaa yaaddan akka fiddanii garasittillee na hirmaachistanii isiniin jedha. Ijoolleen Oromoon hin jirte kaa gariin namaa kaa yaa'anii Oromoon irra caalaan immoo wal jabeessu gariin ammootu subhaanallah akka waan wanni gatii wayitti argatu baay'ee hinaaffa nama jala godha jechuudha. Garuu wanta kanamaaf dubbatte immoo faaris akka jettanii gaafiin kaleessine gaafni garuu dubbaddu tokko inni dhufaa jechuudha. Kanaafi guruppii ijoollee keenya tokko seenee wallaahi kaabeetanii hin jira mitiire namni tokko akkasii garuu yoo gaafni dubbatamu tokko inni dhufaa jechuudha. Namni akkanatti nafuu jechuu barbaadeeti ammuma komii maaf kaleessitellee kan jenne komii kaleessanii ifa baafachuu homaa jiru. Garuu namni tokko yoo namnillee duuban nama hambisuu yaade duubatti naftuu jechuudha. Gaaf tokko guri hima geetta jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya kunoo asin geenne jechuudha. Asumaan tana keessa baadhee
akkasi viidiyoo nama kamiituu jedhe ani karallee yoo ta'e wallaahi dhugaa rabbiiti viidiyoo kiyya seenaa laayikii naa godha sheer naa godha hin jedhu yeroo hunda viidiyoo ilmaan oromooyyuu haa ta'u wantoota barumsa qabu hundayyuu irratti hirmaadha irraa baradha sheer laayik sabskiraayib godhaa fi hima jedha dhugaa rabbiititti viidiyoo kiyya jala deemtanii ilaaluu hin dandeettanii jechuudha. An takka ana qofaa fi jedha hin beeku jechuudha akka namni uf qofa deemu sanitti uf qofatti hin deemne jechuudha. Mufaaris wantoota babbareeda isin biraan akka geettu yoo feetan jechuudha. Akkasitti